نم تكون مولولن كابون ليش بعدين ليس ولولا ما ندري ولا أنا موصلة سي situ daya kan jadi banna si ka kadano maro ko abun kai si sajada no lini amari da wan tunange da si ma do ite ma shakide si la marati da jawu ya ka da ci sai si ga diba sai yaro sanitti wa ni ga dare are mala da ma tunange kan yusuf kana da diba diba ko dai Mungkin pandai deh lah. Selakai kita mau mainin betan. ya iga bami tentang saya juga ya iba aku lagi beli enggak benar cuma tuh sudah aku asal enggak benar mate Hilal. tamam وان فرق من انكر nin kofte ari ati kisesan انكفه inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mucana mo biratu da male wani sindo ite wayin fakka bisima da hadi mamali raqaba wani da hufan dinne ta daituf sababa inni sa'ada bi ana jiddu akas dalage dubure ma do ite tipte kana ma lolani jirta ma aye usma difa ma aye jennum ma utal ma to baga utale tarin are mi rubutiya bare baga utale bayar ko utale bay gide sanana dai mo inni na arge situ na arge mo sanna arge gide do zimjete wa to ko hindo ne sinjada jira yusuf na asa jira wallahi billahi ni ka katta inka ga Akan dai mo. kan dai dai Ka kade Mal. hai aye qur'an ga da fi ci ga مش ضروري ما قرآن انا قصيص حرام مش ضروري na ka katura نعم قصيص القران ربي لا كيف حرام na qasi لا in amana yona amala ke bar siste ko dala kuma ke dala me ko dala jale jale da do ite kala ni be kare ni fi jane malan dala jane jane na garde si arge si jane te ऐसा तो ना करता ना जने faiza fodiyan daga tema यम्मर ते खाकुन हो किजी बतूलो मंदा ऐसा ليه سينما كاسكي بابا تيجي تيجي كيسن نور عادي ساتيا خنجن كنده تو مچانا ما پورا اخنا كيسنا nasibe kare akan manna kubatana gizena na argisu bi يوسف نمر كيسن مچانا كيسنا يلا या बुजारती Gumaya. के पड़े ये या भी जराना oso ya te fi nuti wantu mana garjide akima gesi tamale zimjete kuma situ kaya jete na mantu wa ساتيس نور راو ساتيس يوسف افان رموني بيتامي المديرات اللي هو سنجل ني دي فما ود تمام نور راجل سي كاي مچا كم كيسنا आकी माफी दे अम्मा यो आकी माफी दे ऐसा ऐसा اما كما شي سيته بيته متى ندو دايما लगता है ना दीना गम्मा तो रहा दापत दे कर गया जो है ना إنا لله وإنا إليه راجعون bojayu dina na gote yu ba Mutama barsiri bidiya mu dace tiyati wallahi Yusuf. Mutan kunu yun isita u bina brata u himbe ku jere mere o so indi sine jere lole adi wan fede yachu dande. Garu amma mutan wan tilani sit kata. dati imale namni berana daya de yan wagame kasam jam mata kan dami mata kan ada tu Tu mesin maya kami do. Apa mesin jetera nama yo dalala masa difa wala jera jere jam kon tama. Dalan arte aku o jana jere. jana akasitung ka muncan jarti ka bagara berarti Haka baatru yo jarti fere ka baate ho namni jera janaru sida. Khairin kab denne. mara rusin jana janti Ini lagi jana janti kai. baga jana janti halas atumman aita yu ankana shaka Kalau nama wanita ni kisah berapa Yusuf wajar ada Yusuf lewan kan terubah juga wanita ni kisah seni orang berawal baru lima kisah kadar orang itu kan berbalik aja jika mau jadi juga mau jadi kan berbalik aja sini kalau ni Nutis fere kasma berbada ila. boleh sekali nak boleh sekali tidak Sah. Mari bisa sudah ada kalau tak Galata bicara. tidak bisa wan Yusuf tu lewan kan kaya Kalau nan ni sila berbadu Yusuf lewan tanya sila macam kana juga saya berbadu bakka buutanii itti yaadanii akka mataa keessanitti. Amma dhiifama wajjilaa obboleessa kee bakka kanatti waan siin jiru. Wanti jaalala amma Amma kana osoo- shakkii biraan qabu. Diinni biraa kan qabu hin jiru. Eenyu shakka jaanne. Diinni biraa kan qabu hin jiru sababa Yuusufiif Sa'aadaatiin mucayyoo kana roobtu ittiin amanaaf. Kana alatti diinni biraa kan qabu hin jiru. Yeroo dheeraa Kana waan tokko akka isinitti goggoree halkan sa'aatii deemee afur bahee galuutti jira. Nageenyaan qabaachuu ture. Nama takka wal dhabbiin qabu. Sababa kanaaf isiidhaan wal dhabbii qaba waan ta'eef shakkiin qabu akka jirna dhayanii. Garuu immoo jakiyyaan arguu dhabuu qofa malee shakkiin qabu jedhe. Akka jaanne mee anatti isa dhayamu. Isitti isa dhaya. isi amale isi Balaa keessanii. Mucaan hin jenne afaan akkasii laa. Mucaan hin jenne. Mucaan akkitti jechuu dhabe maal seete. Shakkii Ana goone afaan diina kiyyaan biraa qabu. gaafadhee an nama na dhaye balum na dhaye beeku naan jee. Nuti wal ta'uu Kofee danda'a. hangiseen na dhaya nuje. Saada beekii bara. Ani isa mucaan jakiyyaan arge jechaan jiru. Akka dija namni biraan dhoofne shakkiin qabu. Jara ta'uu jara keessaa sababa jaraatiin mucayyoon sun na dhabu shakkiin qabu jedhe. Kana jechuun maal Garuu ija kiyyaan hin diina biraan agarree, qabu garuu ija kiyyaan agarreedha. Si galeemi. Saada wanta gochuu qabdu wanta nu sirraa qabnu maal si fakkaata.
Yusuf illee akka ani dubbachaa jirutti sababa keeti yeroo hunda nuti walii faayidaa nuuf hin qabu. Isiin sun illee obboleetti keenya innis obboleessa keenya. Nuti nama warra lamaan immoo tasgabbeessuudhaaf yaalii godhuudha qabna malee. Dhiirri isaa immoo yoo nama biraatiin gara biraatiin kan miidhamu ta'e nuti dursinee of wareeguudha qabna. Siinii galeemi gaafa mucayyoo kanaati yoo hin taane. Yoo gaafa mucayyoo kanaati hin ta'e isillee intala maal kiyyaa jettee dubbattee jirta. Gabaabsuudha tasgabbeessuudha qabna waan ta'eef ati akka gootu osoo irra jiraate dhugaa rabbi immoo dho'isuun hin taatu waan ta'eef isiisuutu tasgabbeessitee akka firaatti bira teessee dubbattee waliin jechuudha. Nuti illee yoo fedhanis gaafachuu ni danda'a. Garuu immoo kana sitti aanti waan ta'eef foon keeti suuta sossobiitii manatti waami waan barbaachisu buna dhaabite tas taphachiisitee mana keessatti. Mucayyoo maal seeta? Dhugaa kana keessaa nu baase. Mucayyoo gaafadhee jira bu'aan. Mucayyoo gaafadhee an dhibbaan dhibbatti wanni ani isa dha'uuf hin jirtu ani mucaan dhooyne atuu namaatu isaaf dubbattaa Yusuf jecha atuu karama fira jaarsa qiyyaati yaasa malee naan jettu hin dhooyne jettee jechuu jirti mucayyoo. Haadha isin jettu wanni tokkotu jira maal sitti fakkaata namni tokko yeroo walaa badiin tokko uume gartee miti ani akkas godhe jechuun isaa itti ulfaataadha maal yeroo oowa kana keessa jirtu waan biraatti fakkaachuu danda'a akkasumatti Yusuf wanni tokko kanatti fakkaata sodaachuu dandeessi. Asirratti immoo kan amma akka miira sodaatiin osoo hin taane miira si gargaara waan kana kaffaluu ni dandeenya yaaluu ni dandeenya isallee tasgabbeessuu ni dandeenya firoota asii dhiiga isaatiif dhaabatan kanallee sirreessuu ni dandeenya jettee bita tasgabbii lubbulummaatiin si galeemi malaan haalaan si'uuta keessaa baastee nu dhiyeessuudha qabna dhugaa ishee hubachuudha qabna dhugaa isallee hubachuudha qabna isin siquu qabuun eefoonummaa siquu qabuu dandeessi hiyyummallee siquu qabuu dandeessi sanii miti yoo ta'e alagaan dubartiin dubartiidhaaf isin qabdi nuti nu galaa jechuudha wanta kana. Kanaaf akka gochuu osoo hin taane ati bifa tasgabbiitiin miiraan alatti keessa dhuguuta baasiiti. Nuti isiillee miidhuuf miti kan barbaadnu. Dhugaan isaa gama biraatti nama biraa alagaa harkatti akka hin banneedha kaayyoon. Diini isaa nuti akkasuma nama barbaadna. Nutillee mucaan akka miidhamullee nama barbaadna. Kanaaf namallee fuudhee mana yaala geesse yaala kee booda. Ni yaala nuu ni yaala mucaan akka qabu. Anuu na bira jira mucaa yaalaaf geesse jira deemee jira. Yaala kee booda. Dhugaan tuni. Dhugaa ta'e yaala kee booda baasa. Hin qal'atti malee yoo inni fayyee booda. Numa mul'attisaa. Fayyaa booda waan hundatu jira beeki. Garuu mootuu gaafa mul'attee micoota na taate. Akkasumatti. Aniifatiin kun nikaa jaddadannee walitti dachaanaa. Laa Yusuf karoora kiyyaa kan kee. Akkasumatti. Akka yaada kiyyaatitti. Mush jaddadatu miti ta duraan san irra deebi'eetiin gadhiisa. Mootuu micoon tun keessa qabu. Achi waan tokko beekaman haddadin laala. Haddadaa miti laa. An feetu gadhiistaa feetu dhiistaa. Hedduu takka. Ati amma laal waan tokko na haddaduun qabdu Yusuf. Mucoon tun dhibbaan dhibbatti ani garaa isii keessa hin jiru garaa kiyya keessa hin jirtu. Gaafadhuudha malee bush anna na haddadee ati ganna dhiisa Yusuf jedhee wannan isii wanna jedhu. Irraan morminiidha walumaa galatti irraan morminiiti. Achi deebi'i gaafa. Sirriin kame ati akkamitti waan tokko waan gahiibaa waan jireenya argina kam isiidha jettee murteessa. Mee bakka kiyya bu'ii ilaala sun mucaan saayiba kan kee ta'e kan. Saayiba kiyyaa miti mucaan obboleessa kiyyaa dhiiga kiyyaa Oromoo jira. Akka amma anaaf isaa kan yoo ta'e bakka kiyya yoo buutee ilaalta kan. Akkam gootame. Ammoo wanti olaanaa Yusuf kiyya. Saada. Yusuf kakannaa rakkoon qabu. Hamishi ala kulli haal mucoon tuni tamam. Yoo mucaa kana ka dhooytu taate ana ka hammala. Nama wanti sirraa barbaadu. Alayya. Karaa gabaa wanti sirraa barbaadu. Islaama wal dhaadachuu haara'umsuu diiguudhaa miti kan sirraa barbaadu. Anaaf illee maal barbaadna fayyaa barbaadna miti. Nageenya mucaa keenya barbaadna. Yoo inni fayya nageenya obboleettii keenya illee ni barbaadna miti. Nageenya obboleettii keenya kanaaf immoo dhugaa hubachuudha qabna. Dhugaa irra yoo genne wanti nu oowwisu illee jiru. Isinit illee wanti walitti isin oowwisu jiru. Si galee? Isinit si malee sameen dhaabne. Dhiifama dhiifama. Maali jecha akkasii akkas jedhama Yesuus. Niin aaree. Saada akkama karaa gabaatti nuti sirraa kadhatu. Si kadhachuu jira akka kadhaatti beekamu kun. Kanaa miti ani mucaa baruu fedhe akka isin obboleessaa barnaaf illee obboleessaa barnaa dhagahame bara. Wannan si dhama. Adama kan ijaarsaa godhatamu kan obboleettii godhatu. Akkasillee kan dhumataa Yesuus. Wanti saadaan si dhaamu. Obbolummaan si siquu danda'a. Obboleettii dheetee ittiin dhugamini. Qooqamu wayyoo dhagaye. Dhugaadha akkatee miti Oromoo jedhe. Dhugaa waan isin gootisan dura dhaabadhee gumaa sanirraa kafala malee. Malee isin uumamee nama dhabee qabar. Yusuf illee loluu osoo hin taane miira tasgabbiitiin isii gargaariitiin dhugaa kan nu baase. Dhiisa iyyaa. Ani immoo gaafa mucaa yaalan buruusita mucaa keessatti yeroo yaala isaa wayyaa qabaate mucaa isinii fide mucaa kanallee gara mana galchine. Miira tasgabbiitti yoo haalli kun dhugaa kan ta'u ta'e dhugaa irra gamu taate gama mucattiitiin ta'e tasgabboofni waan kana finna. Haa yoo mucattii miti lakki kaameraaleen gama alagaa kan gochisiisu ta'e san dhiiga isaaniitu barbaadatanii wareegamnaaf jechuudha. Isin galee. Yoo ala taate wanti waliin barbaade. Wanta irratti guddaan isin barbaadee
Yoo alagaati mucaan keenya miidhagina. Shakkii kana nu keessaa baasaa jechuudha. Bara yaadni keenya galee iraati galatoomee ulfaadhuu kabajamee. Yeroo ammoo kanaafuu waan kanaan na haddatu maal jechuun. Duuti kun. Ayyee dhiifama qallaas. Bira kutatillee miira tasgabbiitiin bifa Yusuf osoo hin taane bifa mucaatii osoo hin taane gartee dhugaadhaa jecha dhaabbadhuuti dhugaa si addanuu baasi. Sigalee saala sirra kenna jedhu. Rakkoon qabu wallaa. Kanaaf Rakkoon qabu mucayyoo yoo dhawwite Ta'alaa nu barbaada. Ta'alaa nutu barbaada. Ta'alaa nu barbaada. Ati ta'isii nurraa. Ta'isii nu geessiti yoo mucayyoo sana taate mootu baay'ee nu fageessina. Tamam. Baay'ee nu fageessina asumatti waan kana yaada kan fitachuudha qabna. Sinii galee yaada kana gabaabsinee obboleettii inni irraa Gara ammaan mucoo akka jere gaafatee Kana bakka amma isaatti illee deemeti firra kaataa deemeti. deebi'ee kan muuxannooti deebi'ee ni gaafadhan malee akka waan tasgabbiidhaan gaafadhan gaafa salloleen illee gaafadhe ammallee tasgabbeessee ni gaafadhan mucoo yoo kaisii taatu taate naa himti. Tamaam ammoo hammeen agarsiis illee mucaa kana waan qabdu yoo wajjibaa arte sana wanna yetti malee hammeen ni hangana hunda deemtee isiin qaruuraa irratti darbitee isa dhooytu hin jiranatti fakkaatu beekamu. Siinuu loltee. Yaa maqaa si balleessaa itti dhugaa isiiti garuu waan akkanaan namatti illee ni dhaga'amanii beektaa. Deemee ammoo inni osoo ana waa isaaf dadhee isa garaa godhadhee waa hundi itti himaa jira. Yuusufii kanallee karoonni hundi na didee isa itti na fidee mire dhufee ammoo inni jedduu jalatti Yuusuf saadaan garaa qabdi nama garaa qabu akkamitti ofitti deebiftaa jechuun kun sirriidha. Sirrii miti. Amma sun kada Jechi dogoggoraati mire. dogoggora naa galee jira. Ati garuu waan nuti irra kenna kana hadaraa kee akka mataa keessatti baadhuti waan kana baadhu mirga kee dirqama kee baadhu si galee. Adi ni gaafadhaa namallee mucoo ni gaafadhaa rakkoo takkan qabu garuu Yuusuf dubbii ofiisaa jira mee ati Yuusufii kanallee Naa ofiisaan jiru. dubbii ofiisaa jira maata isin yoo taate mucoo tana yoo taate mucoo tun ta'e ni beektaa. Tamaam ati jedduu tanatti nagee buusuu qabda malee Yuusuf jecha akkanaa jechuun qabdu bara. Akkasii rakkoon qabuuti karaattillee nagaan galii waan dhufteef galatoomi. Hayyee isinillee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha inshaallah rabbi khayrii haa godhu hamdi galaa rabbi khayrii godhu. Mukee ramma rabbi naa godhuuti. Miira tasgabbiitiin waan kana bira nagaan galii.